Ashama kabajamtoota hordoftoota keenya har'a gaaffii tokkoof deebii kennina. Kanaafuu akka xumura qophii keenyaatti nu wajjin taasisuu jedha. Gaaffilee komentii jalatti gaafataman tokkoof deebii haala armaan gadiitiin isiniif deebisuudhaaf ni yaala. Gaaffiilee gaafataman keessaa gaaffii tokkoffaan bobbaan torbee tokko yoo ture rakkoo qabaa gaaffii jedhu ture. Bobbaan torbee tokko turuu danda'a. Inni guddaan namni tokko torbee tokko keessatti bobbaa hangamii bahuu qaba kan jedhu gaaffii baay'ee murteessaadha. Namni tokko bobbaa torban keessatti yeroo baay'ee guyyaa 3 gadi kan bahu yoo ta'e rakkoo gogiinsa garaatii jedhamee yaadama. Garuu haa ta'u malee bobbaan namni tokko bahuu qaba kan jedhamee rakkoo qaba. Namni tokko bobbaa bahuu irratti rakkoo qaba kan jedhamu gaafa namni tokko bobbaa isaa kan dafee hin baane ta'ee fi dabalataanis bobbaan inni bahu sun baay'ee jajjabaataa akkasumas gaafa bahu kan ittansiisu kan nama dhukkubu kan rakkoon gaafa jiraatu jechuudha. Kanaafuu namni tokko bobbaa turee bahuu qofaan rakkoo qaba jechuu hin dandeenyu. Kanaafuu namni tokko bobbaa bahuu irratti rakkoo qaba kan jedhamu tokkoffaa irratti bobbaa dafee kan hin baasu. Lammaffaa bobbaan inni baasu sun baay'ee jabaataa fi jajjabaataa kan ta'e. Dabalataanis gaafa bobbaa bahu kan dhukkubu yookaan immoo kan baay'ee ittansiisu yoo ta'e bahuudhaaf kan rakkatu yoo ta'e bobbaan sun rakkoo qaba yookaan namni sun bobbaa bahuu irratti rakkoo qaba yookaan immoo gogiinsa garaa jechuu dandeenya jechuudha. Kanarraa kan hafe namni tokko bobbaa torbee tokkoofis turuu danda'a odoo bobbaan bahin. Torbee tokko guutuu odoo bobbaa hin bahin bobbaan inni baase sun garuu torbee tokko turee kan seeraan bahu yoo ta'e yookaan immoo dhukkubbii kan hin qabne yoo ta'e lallaafaa kan ta'u yoo ta'e rakkoo baay'ee qaba jechuudha. Kanaafuu bobbaan rakkoo qabamoo bobbaa bahuu irratti rakkoo qabamoo rakkoo hin qabu jennee adda baasuudhaaf kan murteessu turtii bobbaa itti bahan caalaa wanti bahu sun yookaan bobbaan sun jabinni isaa baay'ee barbaachisaa yookaan baay'ee murteessaa yookaan immoo bobbaa baasuu irratti rakkachuu dhabuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu waa'ee bobbaan torbee tokko yoo ture rakkoo qabaa kan jedhuuf deebiin isaa kana fakkaata. Inni lammaffaan gaaffiin gaafatame aannan loonii waggaa tokko gaditti dhuguun rakkoo qabaa gaaffii jedhudha. Yeroo baay'ee aannan loonii torbee tokko gaditti akka haati tokko daa'ima ishee hoosistu hin gorfamu. Sababni isaallee aannan loonii yeroo baay'ee daa'imman waggaa tokko gadiitiif kenname taanaan hammi ayiranii aannan loonii keessatti argamu daa'imaan waggaa tokko gadiif barbaachisu hanga barbaachisu gadi waan qabuuf hammi ayiranii daa'imaaf barbaachisu sun hammi ayiraniin immoo iyyuu oomisha sirna seelii dhiiga diimaa oomishuu keessatti gahee guddaa qabdi. Kanaafuu hammi ayiranii aannan loonii keessatti argamu daa'imman waggaa tokko gadiitiif barbaachisu gadi waan ta'uuf daa'imman hanqina dhiigatiif saaxilamuu danda'u. Inni lammaffaan daa'imman waggaa tokko gadiif aannan loonii kennuun garaa keessatti yookaan mar'imaan isaanii xiqqaatee akka dhiigu gochuudhaan kunillee hanqina dhiigatiif isaan saaxiluu danda'a. Kun akka biliidiin isa jedhamu. Inni biraa aannan loonii akkuma beekamu elementii kaalsheemii jedhamuu fi kan biroo yeroo baay'ee xuuxamiinsa ayiranii albuuda ayiranii garaacha keessaa nyaata keessaa qaamni keenya akka hin xuune godhan yookaan danqan baay'ee waan of keessaa qabuuf qaamni keenya ayiranii garaacha keessaa seeraan akka hin xuune yookaan akka ittiin fayyadamne gochuudhaan kunis hanqina dhiigatiif daa'imman saaxiluu danda'a. Kanaafuu tokkoffaa hammi ayiranii daa'immanii barbaachisu aannan loonii keessatti argamu baay'ee gadi aanaa waan ta'eef hanqina dhiigatiif daa'imman saaxiluu danda'a. Inni lammaffaan hammi kaalsheemii aannan keessatti argamuu fi elementoonni biroo aannan keessatti argaman garaacha keessaa qaamni keenya ayiranii seeraan akka ittiin fayyadamne danquudhaan hanqina dhiigatiif daa'imman saaxiluu danda'a. Inni sadaffaan aannan loonii garaachi mar'imaan daa'immanii akka dhiigu gochuudhaan hanqina dhiigatiif daa'imman saaxiluu danda'u jechuudha. Sababa kanarraa kan ka'e daa'imman yeroo baay'ee waggaa tokko gaditti aannan loonii akka hin fayyadamne ni gorfama. Kanaafuu aannan loonii daa'immanii eegalchiisuudhaaf waggaa tokko booda ta'uu qaba. Garuu haa ta'u malee aannan loonii kana wanta garaagaraatti makuudhaan keessattuu bishaan qulqulluudhaan walitti makuudhaan daa'imman akkuma nyaata dabalata biroo jajaa booda aannan kennuufii ni danda'ama.
Yeroo kana garuu aannan loonii hamma tokko bishaanii walitti makanii eega danfisanii booda ta'uu qabu. Gaafa kanas aannan loonii 2/3 yookaan immoo hammi isaa 2/3 kan ta'ee fi bishaan immoo 1/3 walitti makuudhaan gaafa kana walitti kennuufuu ni danda'u. Fakkeenyaaf aannan shinii buna ittiin dhugan gimmaasha ol dabarsinee 2/3 irratti buusnee shinii yookaan shinii 2 aannan shinii 2 bishaan immoo shinii 1 walitti mannee daa'immanii kennuu ni danda'ama. Garuu iyyuu guyyaatti hammi aannan daa'immanii kenninu waliigalatti ml 700 caaluu hin qabu jechuudha. Gaaffiin biraa gaafatame cidhaaniin dhiita'uun rakkoo qabaa kan jedhudha. Cidhaaniin namaa dhiita'uun yookaan cidhaaniin dhiiraa dhiita'uun rakkoon isaa maal agarsiisa yookaan immoo maal agarsiisa gaaffii jedhuu fi yeroo baay'ee cidhaaniin namaa yookaan cidhaaniin dhiira tokko sababa garaagaraatiin dhiita'uu danda'a. Sababoota jiran keessaa tokkoffaa irratti sababa dhiita'uu cidhaaniitiif wantoonni saaxilan balaan cidhaanirra gahuu, lammaffaa irratti infekshinii cidhaanii ta'uu danda'a. Sadaffaa irratti immoo iyyuu kaansarii cidhaanii ta'uu danda'a. Kanaafuu cidhaaniin wanta garaagaraatiin dhiita'uu danda'a jechuudha. Gaafa kanas cidhaaniin inni tokko bichaan dhiita'uu danda'a. Darbees immoo cidhaaniin lachuun miidhamuu danda'a yookaan dhiita'uu danda'a. Gaafa kanas yaalli isaa cidhaan isa maaltu akka dhiita'u godhe kan jedhu irratti hundaa'ee yaalli isaa garaagara ta'uu danda'a. Kanaafuu fakkeenyaaf dhiitaa kan fide, dhiitaa cidhaanii wanti fide tiroomaa yookaan rakkoo balaadha yoo ta'e dafanii hatantamaan yeroo itti yaalamuun barbaachisu jira jechuudha. Fakkeenyaaf testicular torsion isa jedhamu yeroo baay'ee cidhaaniin keenya wanta qaama saalaa wajjin qunnamsiisuu fi akkasumas narvii garaagaraa dhiigoolee dhiigaa hedduu wanti keessa darbu spermatic cord kan jedhamu gaafa ofirra garagaree yookaan gaafa guduunfamu rakkoo hamaadhaaf saaxilamuu danda'a. Gaafa kana dafneetu yaala barbaachisaa ta'e yaala hatantamaa hin argannu taanaan hanga cidhaanii keenya dhabuutii fi dabalataanis hanga dhala dhabuutiif nama saaxiluu danda'a. Yeroo kana hatantamaan mana yaalaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo kana yeroo baay'ee rakkoon balaan yoo jiraatee fi dabalataanis dhukkubbiin cidhaanii hamaa ta'e jiraate dhiitaan dabalataan gaafa jiraate dhiitaan kunis akkasumas dhukkubbiin kun baay'ee hamaa fi yeroo muraasa keessatti kan mudate yoo ta'e rakkoo walirra garagaruu cidhaanii yookaan immoo testicular torsion isa jedhamu ta'uu waan danda'uuf yeroo kana hatantamaan mana yaalaa deemanii yaalamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni biraa wantoota dhiita'uu cidhaaniitiif saaxilan keessaa akkuma isiniin jedhee infekshinii garaagaraa ta'uu danda'a isiniin jedheera. Infekshinii kanneen keessaa tokko dhukkuba cobxoo ta'uu danda'a. Dhukkuboota salqunnamtiidhaan daddarban hedduutu jiru jechuudha wantoota dhukkubbii cidhaanii fidan. Kanaafuu wantoonni dhukkubbii cidhaanii fidan kunniin dafanii yaalamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Hoo infekshinii ta'e keessattuu ho'i qaamaa kan jiru yoo ta'e dhiitaan cidhaanii dabalataan dhukkubbiin cidhaanii kan jiru yoo ta'e gaafa fincaan kan nama dhukkubu kan nama gubu yoo ta'e kan fincaan nama muddu yoo ta'e dabalataanis fincaan dafee kan nama fincoofsisu yoo ta'e kunniin mallattoolee infekshinii ujummoo fincaanii fi akkasumas dhukkuboota salqunnamtiitiin darban waan ta'eef gaafa kanas mana yaalaa deemuudhaan yaalamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Dabalataanis wantoonni dhiita'uu cidhaanii fidan keessaa kaanseriin cidhaanii isa biraati. Kanaafuu kaanseriin cidhaanii yoo jiraate immoo halluun cidhaanii gubbaa jijjiiramuu, halluun gogaa cidhaanii irra jijjiiramuu, dhiitaan gara tokkoon ta'uu cidhaanii keessa wanti dhiitaa kophatti baate wayii jiraachuu fi kana fakkaatan gaafa jiraatan yeroo kana cidhaanii kaansarii cidhaaniis ta'uu danda'a. Kanaafuu wantoonni cidhaanii akka dhiita'u godhan yookaan wantoonni dhiita'uu cidhaanii fidan hedduudha. Wanta yaalli isaallee wanta dhiita'uu cidhaanii san fide irratti hundaa'ee yaalli isaa godhama jechuudha. Kanaafuu gaafii cidhaanii nama dhiita'uu maaltu fida yaalli isaa maalidha kan jedhuuf wantoonni cidhaanii akka dhiita'u godhan wantoota baay'eedha. Isaanillee infekshinii ta'uu danda'a, balaan garaagaraa irra gahuudhaan ta'uu danda'a yookaan tiroomaa isa jedhu akkasumas kaansarii garaagaraa ta'uu danda'a. Yaalli isaallee wanta cidhaaniin sun maaltu akka dhiita'u godhe kan jedhu irratti hundaa'a jechuudha. Gaaffiin biraa yeroo baay'ee dhiita'uun cidhaanii dhala dhabuudhaaf nama saaxilaa gaaffiin jedhu
dhugaadha. Dhiita'uun cidhaanii yeroo tokko tokko wanti kaansariin wanti cidhaaniin akka dhiita'u godhe irratti hundaa'uudhaan haga dhala dhabuutitti illee geessisuu danda'a. Fakkeenyaaf akkuma duratti isiniin jedhe wantoonni spermatic cord jedhamu cidhaanii keenya qaama birootiin wal qunnamsiisuun ofirra garagaruudhaan gaafa guduunfame yookaan testicular torsion inni jedhamu dafee hin yaalamne taanaan ujummooleen dhiigaa achi keessatti argaman akkasumas ujummooleen garagaraa spermii gara qaama saalatti dabarsan vas difference isaan jedhaman narviileen garagaraa achi keessaan darban miidhamuudhaan cidhaaniin du'uu danda'a yookaan cidhaaniin miidhamuu danda'a jechuudha. Gaafa kana dhala dhabuuf saaxiluu danda'a. Akkasumas wantoonni biroo gaafa yeroodhaan hin yaalamne cidhaaniin akka dhiita'u godhan hedduutu jiru. Cidhaaniin dhiita'uun sun immoo dhala dhabuudhaaf yeroon itti nama saaxilu jira jechuudha. Kanaafuu kana fakkaata. Haa ta'u malee yeroo tokko tokko namoonni baay'een kan dhiphatan cidhaaniin inni tokko isa biraa caaluun fayyummaadha yookaan immoo baay'ee nama hin yaaddeessu. Keessattuu yeroo baay'ee cidhaaniin inni isa mirgaa cidhaanii isa bitaarra xiqqoo gadi siqa yookaan hammamtaadhaan xiqqoo caaluu danda'a. Kuni baay'ee nama hin yaaddeessu. Gaafa dhiitaa cidhaanii jennu kan kana dura jenurraa haala adda ta'een gaafa cidhaaniin dhiita'udha jechuudha. Kanaafuu inni sun immoo haala cidhaanii saniif akka dhiita'uuf maaltu sababa ta'e kan jedhu irratti hundaa'ee yaalni waan namaa godhamuuf yeroodhaan mana yaalaa deemanii ilaallamuu fi yaala barbaachisaa yookaan ariifachiisaa argachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Waa'ee cidhaanii irratti kanan jedha. Inni biraa gaafiin gaafatame kintaarotiin dhiigaa ititaadha jedhama dhugaadhaadha. Kintaarotii jechuun kana durallee dubbannee jirra. Kintaarotiin ujummooleen dhiigaa gurmuudhaan naannoo teessumaatti argaman gaafa dirri isaanii diriiruudhaan dhiigaan guutamanidha. Gaafan kana jedhu ujummooleen dhiigaa akkuma qaama biroo gara teessumaatitti illee gamtaadhaan yookaan walitti gurmaa'anii argamu. Innis kushin jedhama. Yeroo kana ujummooleen dhiigaa kunniin ujummoon dhiiga raabsu dhiiga onneerraa gara teessumatti raabsa. Kan immoo achi raabsame sun deebi'uu qaba, qulqullaa'uu qaba waan ta'eef ujummoo dhiiga deebistuutiin gara onneetti deebi'a jechuudha. Gaafa ujummoon dhiiga deebistuu naannoo teessumaatti argamu inni gurmuudhaan argaman kunniin diriiruudhaan kan dhiiga raabsanii fi dhiiga haala kanaan deebisan immoo kottoonfachaa diriiruudhaan gaafa ujummooleen dhiigaa naannoo teessumaatti gurmuudhaan argaman kun kottoonfachuu didanii diriiranii hafanii gaafa diriiran kana dhiigaan guutaman gaafa kana kintaarotiin ni uumama jechuudha. Kintaarotii jechuun kanaafuu ujummooleen dhiigaa gurmuudhaan naannoo teessumaatti argaman diriiruudhaan gaafa dirri isaanii dhiigaan guutamu dhukkuba dhufuudha jechuudha. Kanaafuu kintaarotiin kana fakkaata. Inni biraa gaafiin gaafatame dhukkuba kalee yaalamanii fayyuun ni danda'ama kan jedhudha. Dhukkubni kalee kun yeroo baay'ee iddoo gurguddoo lamatti qoodama. Isaanillee dhukkuba kalee yeroo gabaabaa fi dhukkuba kalee yeroo dheeraa isa jedhamanidha. Dhukkuba kalee yeroo dheeraa, dhukkuba kalee yeroo gabaabaa isaan jennu yeroo baay'ee salphumatti yaalamee fayyuu kan danda'udha. Yaa ta'u malee dhukkuba kalee yeroo dheeraa gaafa jennu garuu yeroo baay'ee kaleen hojiidhaan ala sababa taateef yeroo baay'ee hanga kaleen sun bakka baatee kalee namtolcheedhaan bakka buufamuun dirqama ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu kalee inni guddaa wanti beekamuu qabu kalee maaltu miidhe yookaan immoo kalee san maaltu rakkoo san irra gahe. Kaleen sun dhukkubbiin kalee sun dhukkubbii kalee isa kamidha. Isa yeroo gabaabaa san immoo isa yeroo dheeraa san kan jedhu baay'ee beekuun barbaachisaadha jechuudha. Isa kalee yeroo gabaabaa ta'e yoo ta'e illee inni kalee yeroo gabaabaa sun maaltu fide? Amma pre-renal, intrinsic renal and post-renal kan jedhamu jiru sababoonni dhibee kalee yeroo gabaabaa fidan kunniin. Kanaafuu dhibee kalee yeroo gabaabaa kana maaltu fide kan jedhu beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Isa dheeraa sanillee yookaan dhibee kalee yeroo dheeraa sanillee maaltu dhibee kalee san fide kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Yaalli isaallee isarratti hundaa'a jechuudha. Kanaafuu isaan kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Yaala kaleen ni yaalamti moo yaalamtu kan jedhuuf. Kaleen waan xiqqoo miti. Wanti kalee miidhuu danda'a. Wanti kaleen akka miidhamtu godhamu. Wanti kaleen akka dhukkubsattu godhamu. Wantoota hedduutu jiru. Wantoota sanirratti hundaa'ee yaalli ishiillee garagara jechuudha. Kanaafuu kana fakkaata. Inni biraa qoricha coggaarraa maalidha kan jedhudha. Qoricha coggaarraa dhuguma dubbachuudhaaf dhukkuba coggaarraa irraa guutumaan guututti fayyuudhaaf
wanti nu ofii keenyaa goonu baay'ee barbaachisaadha. Keessattuu qulqullina keenya eeggachuu, nyaata dhukkuba garaachaa nutti hammeessan akkasumas wantoota dhukkuba garaachaa nutti hammeessan kanneen akka aarii kanneen of to'achuun baay'ee barbaachisaadha. Dabalataanis qorichoonni kennaman jiru. Qorichoonni kunniin garuu maal godhu? Tokko yoo baakteeriyaa H. pylori jedhamutu dhukkuba garaachaa fida ta'e baakteeriyaa san dhabamsiisu qaama keenya keessa. Inni birammoo asiidiin humnaa ol madduudhaan rakkoo nurraan gahaa jira. Dhukkuba garaachaa nurraan gahaa jira yoo ta'e immoo asiidiin sun akka humnaa ol hin maddine qorichoonni danqan yookaan hir'isan jiru. Inni biraa asiidiin humnaa ol maddee jira ta'eetoo asiidiin sun akka miidhaan geessine gaafa barbaadame immoo qorichoonni asiidiin sun akka miidhaan geessisne akka niituralaayiz ta'u godhan jiru jechuudha. Kanaafuu haala kanaan qoqqoodamu jechuudha. Kanaafuu qorichoonni baakteeriyaa dhabamsiisuudhaaf kennaman jiru. Qorichoonni asiidii hir'isuudhaaf madda asiidii hir'isuudhaaf kennaman jiru. Dabalataanis qorichoonni asiidii madde akka inni miidhaan geessisne godhan jiru jechuudha. Dabalataan immoo ofii keenya wanti manatti ofii goonu baay'ee barbaachisaadha. Keessattuu nyaata filachuu, nyaata nutti hammeessan irraa of eeguu, nyaata immoo nuuf filatan adda baafannee nyaata san yeroo yeroodhaan fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Akka waliigalatti waa'ee qoricha garaachaa yookaan immoo qoricha dhukkuba coggaarraa jechuudha. Kanaafuu kana fakkaata gaafilee gaafataman keessaa kanan argee haala kanaan deebisuuf yaaleen jira. Mee gaafiin biraa yoo jiraate ammallee nan laala. Ishii komentii jalatti dhugaa jettee yoo waliin gargaariin jijjiiramni hin jiru. Ishii Hamziyaa Oromoo Dooktora Qaamumaa dhuftee galatoomii. Atis galatoomii. Thank you. Thank you. Gaafiin biraa yoo jiraate gaafii biraatii deebisuufis eeyyamamaadha. Gaafiin biraa waan jiru natti hin fakkaatu. Mee gaafii gaafadhaa mee akka sanitti muuziqaa sin affeera. Gaafiin haaroftii dhufeera. Hanan Ahimad Dr. Funuunaaf maal fayyadamuu qabna jedha. Hanan maal seetee funuuna yeroo baay'ee funyaan kamtu nu funuune, funyaan lamaantu nu funuune moo funyaan tokkotu nu funuune kan jedhu beekuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo baay'ee funyaan tokkotu nu funuune yoo ta'e yeroo baay'ee rakkoon jiru rakkoodhuma san yookaan local cases rakkoodhuma funyaan keessaatti ta'uu danda'a jechuudha. Kunis haala garaagaraatiin ujummooleen dhiigaa funyaan keenya keessatti argaman baay'ee xixiqqoodha, baay'ee qaqalloodha, humna baay'ee hin qabanii dilikeet isaan jedhamanidha. Kanaafuu haala garaagaraadhaan balaa funyaan keenya irra ga'uun salphumatti dhiiguu danda'u. Fakkeenyaaf humnaa ol attifachuudhaan attishaa jennee kan humna ol attifannu yoo ta'e qofaan nu qabee jiraate gaafa haala saniin attifannu salphumatti dhiiguu danda'u. Furii gaafa fudhannu humnaa ol jenneetu kan sirritti humna dhiibbaa irratti goonee kan furii fudhannu gaafa ta'e yeroo kanallee salphumatti dhiiguu danda'u. Funyaan keenya keessa akkas goonee furii baasuudhaaf keessa ol galchinee gorogoo kan xuxxunnu ta'es salphumatti dhiiguu danda'a. Haala garaagaraatiin funyaan keenya nu goggogee furriin funyaan keenyatti goggogee gaafa furrii san baasuudhaaf jennu haala salphaadhaan nu dhiiguu danda'a. Kanaafuu funyaan tokko gaafa ta'e yeroo baay'ee lookaal keessa yookaan rakkoo miidhaa funyaan keenya irra ga'een wanta dhufuu danda'udha jechuudha. Rakkoo kan miidhaa ujummoolee dhiigaa funyaan keenya irra gahaniin dhufuu kan danda'udha. Kanaafuu gaafa rakkoo akkasii ta'anii wantoota amma jedhe kanneen hir'isuudha yookaan dhiibbaa funyaan keenya irratti godhamu hir'isuudha jechuudha. Gaafa furrii fudhannu suuta jennee fudhachuu, funyaan keenya akka hin goggonne bishaan yookaan haala garaagaraatiin carqii bishaan keessa goonee uffata carqii goonee akkasitti qaqqabachuu, bishaan sirriitti dhuguu, dabalataanis gaafa attifannu suuta jennee attifachuu fi kana fakkaatan rakkoo dhiiguu funyaan tokkootiif baay'ee gargaaru. Inni biraa gaafa immoo funyaan lamaanuu ta'e rakkoon kun rakkoo guutuu qaamaa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf rakkoo dhukkuba tiruu ta'uu danda'a.
Tiruun gaafa dhukkubsatte tiruun faayidaan ishii keessaa inni tokko wantoota kan taruu dhiigaa keessatti gahee guddaa qaban oomishuudha. Gaafa tiruun miidhamte dhiigni akka hin kantarre yookaan dhiigni akka hin itinne ta'a. Gaafa kana salphumatti funyaan keenya qofa odoo hin ta'in iddoo garaagaraatii dhiiguu danda'a. Gaafa kana rakkoo kana adda baafamee yaalamuun baay'ee barbaachisaadha. Inni biraa rakkoo dhiigaa, rakkoo itituu diduu dhiigaa. Yookaan koagulopaatii jedhama. Rakkoo kana qabaachuunis rakkoo funuuna fiduu danda'a. Himofiiliyaa kan jedhamu jira. Rakkoo dhiigaa wajjin wal qabate. Kunniin yoo jiraatan isa kana qorannoodhaan adda bahee yookaan wanta tokko gaafachuudhaan egaa adda bahee booda wanta san yaaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Akka waliigalaatiitti namni tokko gaafa isa funuune wanni inni gochuu qabu funyaansaa kuni lafeen jira. Lafee kanatti ol maxxansee sirriitti egaa qabate booda daqiiqaa 20 akkanatti gadi jechuu qaba jechuudha. Daqiiqaa 20 akkanatti qabatee egaa gadi jedhee booda yeroo baay'ee daqiiqaa 20 keessatti ni dhaabata. Yeroo baay'ee rakkoon jiru maalidhaa? Akkanatti qabatanii duubatti garagaruudha. Inni sun sirrii miti. Maaliif ujummooleen gaafa akkas jedhu dhiigni dura dhiigaa jiru sun itituudhaan ujummoo qilleensaa seenuudhaan rakkoo nurraan ga'uu danda'a. Kanaafuu akkas gochuu odoo hin ta'in gadi jeddee sirriitti jabeessinee qabnee booda gadi jeddee daqiiqaa 20 turuu qabna jechuudha. Daqiiqaa 20 akkas goonee kan nu dhiisne yoo ta'e garuu haala garaagaraatiin mana yaalaa deemnee qorichi nuu kennamu hin jira. Qorichi kunis adrenaliinii ta'uu danda'a. Haala garaagaraatiin dabalatanis viitaamin B complex jedhamu jira. Maltiviitaamin kan jedhamu jira. Isa san fayyadamuudhaan yeroo tokko dhaabbachuu danda'a. Kanas hin jedha. Kanaafuu haala kanaan akkana hubattan isin hima waa'ee funuunaa irratti. Galatoomii. Oke, gaafiin tokko jira. Hamziyaa Oromoo yeroo tokko osuma homaa nukkumne onneen koo akka. Gaafii Hamziyaan gaafatte yeroo tokko onneen koo cadhiseetuma odoomaan ta'in na rukuta jette. Onneen cadhiseetoo yeroo tokko nama rukutuun yeroo baay'ee rakkoon jiraachuu dhiisuu danda'a yookaan harmless condition yookaan rakkoon odoo hin jiraatiin miidhamni hin jiru garuu onneen haala kanaan dhaachuu dandeessa jechuudha sababa garaagaraatiin.
yeroo baay'ee rakkoon jiraachuu dhiisuu danda'a. Gaafan kana jedhu garuu yeroo hunda rakkoon hin jiru jechuu miti. Kanaafuu wantoonni tokko tokko akka onneen dhaattu yookaan humnaa ol akka dhaattu wantoonni godhan tokko tokko jiru. Fakkeenyaaf kanneen akka aarii yookaan baay'ee dhiphachuu, buna dhuguu yookaan wantoota hammi kaafiinii isaanii ol ka'aa ta'e kanneen akka bunaa, shaayii, kookaa-kollaa, chookoleetii gurraacha kana gaafa fayyadaman onneen baay'ee darbachuu dandeessi. Akkasumas wantoota qorichoota tokko tokko jaraa aarsuu fi kana fakkaatan gaafa godhan onneen humnaa ol dhaachuu dandeessi. Gaafa kana wantoota kanneen dhiisuudhaan dhaannaan onnee sun sirratuu danda'a jechuudha. Haa ta'u malee yeroo tokko tokko dhaannaan onnee haala saniin mudatu kun rakkoon hamaan jiraachuu agarsiisuu danda'a. Gaafa san rakkoon sun maal akka ta'e mana yaalaa deemuudhaan ilaalamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Keessattuu hanqina dhiigaa ta'uu danda'a, miidhamuu kalee yookaan dadhabuu onnee ta'uu danda'a. Kanneen illee agarsiisuu danda'a jechuudha akkasitti dhaachuun kun. Yeroo baay'ee garuu akkasitti dhaachuun kun hanga mallattooleen biroo hin jirretti baay'ee nama yaaddessu wantoota wanta namatti kaasu sanniin irraa fagaachuu, hirriba gahaa rafuu, bishaan dhuguu kunniin akka dhaannaan onnee kun haala saniin hin dhaanne wantoota hir'isan keessaa isaan tokkodha jechuudha. Kanaafuu Hamziyaa guddaa galatoomee. Thank you. Amma fataa jenna. Jima akkam fayya keeti naga koodha. Ashi jima gaafin qabette gaafin kee maalidha mee gaafadhu. Ash jimaa gara jimmaa garra kaleena dhukkubaa cinaacha jalaa jedha. Okay. Kaleena dhukkuba cinaacha jala jedhani tariitii naannoo kana dhukkubee na fakkaata. Yeroo baay'ee wanti beekamuu qabu tokko jira. Maalidha inni illee namni tokko naannoo kana waan isa dhukkubeef yookaan naannoo kana waan isa dhukkubeef qofa kaleena dhukkuba jechuun qabaatu. Maaliif mallattooleen kalee hedduutu jiru, danuutu jira. Isaan keessaa muraasa isinii dha'uudhaaf yookaan immoo iyyuu cinaacha dhukkubbiin cinaacha yookaan naannoo kana mallattoo kalee keessaa ishee takkaadha. Kaleen dhukkubsatteetti kan jedhamu tokko mallattooleen amma isinii himu kun fakkeenyaaf dhiitaan fuulaa, dhiitaan qaamaa yeroo baay'ee fuularraa eegalee suutaan guutuu qaamaa kan waliin gahe. Keessattuu ganama gaafa ka'an fuulli kan nama dhiita'u yoo ta'e. Akkuma guyyaan dabalaa deemuun akkuma deddeemuu eegalan immoo dhiitaan sun kan gadi galaa deemu suutaan immoo guutuu qaamaa kan waliin gahoote tokko. Inni lamaffaan dhukkubbii akkuma isaan jedhan kana cinaacha dhukkubuu. Lama
Inni biraa gaafa wantoonni akka bitaa namatti galu, ija fuuldura qaanqee facaasu, lafti nama hammaru, gurri nama iyyuu, dabalataniis nama dadhabsiisu kunniin yoo jiraatan mallattoolee hanqina dhiigaa kan ta'an jechuudha. Kunniin yoo jiraatan akkasumas immoo iyyuu dabalataan mallattooleen akka qaama gaafa fincaan nama gubuu, fincaan nama mudduu, gaafa fincaan halluun isaa diimaa ta'uu yookaan immoo iyyuu bifa kookaa kollaa yookaan shaayii fakkaachuu kunniin jiraatanii mallattoon amma dhaggeeffataan keenya jedhe dhukkubbiin cinaachaa yoo jiraate mallattoon kunniin mallattoo dhibee kalee ta'uu danda'a. Ammayyuu mallattoon kunniin jiraataniidhaaf namni sun dhukkuba kalee qaba jechuu miti. Maaliif mallattoolee kanneen wantoonni fidan hedduutu jiru. Kanaafuu dhukkubbiin naannoo kanaa qofti dhukkuba kalee jechuun danda'amu. Kanaafuu mallattooleen kunniin gaafa jiraatan mana yaalaa deemuudhaan qorannoon namaa godhamu jira. Qorannoon dhiigaa jira, altiraasaawundiin jira. Inni sun egaa godhame booda isarra hundaa'eeti jechuudha. Dhibee kalee ta'uu kan adda baafamu yookaan immoo kan mirkanaa'u. Kanaafuu namni tokko dhukkubbii yookaan mallattoolee amma jedhe kana qabaate qofaaf dhibee kalee qaba jechuu miti. Kanaafuu obboleessa koo rakkoo kanan qaba jettee ofittiin murteessini dhukkubbii cinaachaa qofan qaba jettee kaleen qaba jechuu kaleen qaba ofiin hin jedhini. Kanaafuu mana yaalaa deemaati tokko qorannoo fincaanii namaa godhamu jira, qorannoon dhiigaa namaaf godhamu jira, akkasumas qorannoo altiraasaawundii eega godhame booda dhibeen kalee qabdasiin jedhame yaala wanta dhibee kalee san sinitti fiderra hundaa'uudhaan yaalli isiniif godhama jechuudha. Kanaafuu akkasi Jimmaa gara. Thank you. Eshi gaafiin biraa muluu amanteeti. TB lafeerraa fayyuu ni danda'ama naaf himi jedha. TB'n dhukkuba daddarboo yeroo baay'ee qaama keenya hunda guutuu qaamaa kan inni hin miine jiru jechuudha. Guutuu qaamaa bakki qaama keenya keessaa bakki inni hin miine jiru. Isaan keessaa sadarkaa tokkoffaa irratti TB'n kan miidhu sombaadha. Garuuyyuu TB sombaan alaa gaafa jennu extra pulmonary TB kan jedhaman guutuu qaama keenya somba keenyaan ala miidhuu danda'a jechuudha. Kunis isaan keessaa tokko TB lafeeti. Kanaafuu lafee miidhuu danda'a jechuudha. Kanaafuu TB lafee kana dafanii yeroodhaan qoricha TB yookaan immoo antaa TB jedhamu yeroodhaan eegalame taanaan sababni irraa hin fayyineef hin jiru jechuudha. Kanaafuu TB lafee irraa fayyuu ni danda'ama. Garuuyyuu qoricha seeraan hanga jedhameef obsaan fudhachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Dafaniis fudhachuun barbaachisaadha yeroodhaan jechuudha. Kanaafuu muluu amantee kana fakkaata deebiinsaa galatoomne. Video keenya guyyaarraa asumatti golomnaa hanga ammaatti waan jirtan guddaa galatoomaa baay'ee sin jaalannaa fayyaa nuu ta'a yeroo tokko haala kanaan seenaa gaaffii keessaniif deebii ni laannaa har'aaf asumarratti golomnaa namoonni hanga ammaatti YouTube keenya subscribe godhaatii maatii ta'a wanta achi jalatti gallakkisu yeroo tokko ilaalaa guddaa galatoomaa fayyaa ta'a nagaatti.